Jijjiiramoonni jiilee misoomaan walqabatanii magaalaa Finfinneetti galmaa jiran dinqisiifannaa jechaa bira darbanii galmee seenaa ta'anii dhaloonni dubbisee akka irraa baratuuf kitaaba mata dureen isaa The Remaking of Addis Ababa jedhuun barreeffamee dubbistootaaf dhiyaachuun isaa ni yaadatama. EMN Plus lafa seenaan isaa jijjiirame Birbirsa Gooroo yookaan Piyaasaa Paarkii Araadaatti barreessitoota kitaabicha barreessuuf maaltu sin kakaase dhugaan lafarra jiruu fi qabiyyeen kitaabichaa akkamiin wal simu jechuun gaafateera. Kanneen kitaabicha barreessan keessaas Dr. Hirphoo Qumbii fi Profeesar Saayiman Lii addatti gaaffii fi deebii EMN Plus waliin taasisaniin gaaffii fi fedhii nama dhuunfaan osoo hin taane jijjiirama guyyaa guyyaan magaalattiin galmeessisaa jirtutu dhugaa jiru akka barreessan kan isaan taasise ta'uu dubbatu. Yeroo tokko wanti na dinqe karaan boolee cufamaan ture construction irra waan jiruuf ji'a afuriin booda yoo deemu dhumatee jira. How come on earth ji'a afur keessatti construction akkanaa kun akkamitti dhuma ka jedhu yaadu jalan qabe achi deebi'ee gara ETA deddeebi'a ture karaan cufame ammas sunis hojjetamuuf ji'a afuriin booda yoo deemu sunis dhumatee jira. In the Financial Times that the mayor the word they used was bulldozing. Barruu Financial Times jedhamu irratti yeroo Finfinneen ijaarsa jalqabdu jecha diigumsa yookaan magaalaa jiraattota buqqiftu jedhanii turan. Yeroo baay'ee olloonni jijjiiraman barbaadan. Yoo jijjiirama agarsiifte garuu gara gaariitti dhufaa deemu. Jijjiirama fiduuf wanta lama jijjiiruu dandeessa. Jalqaba irratti ilaalcha namootaa jijjiiruudha yookaan ammoo naannoo jijjiiruu dandeessa. Tokko isaa yoo jijjiirte tarii kan lammataas waliin jijjiiramuu danda'a. Kanaaf magaalaan kun naannoo jijjiiraa jirti. Kun ammoo ilaalcha fooyya'aa fi jijjiirama afuuraa fida. Qalamni ittiin barreessan akka misoomichaa yoo saffise malee hojiilee Finfinneetti hojjetaman maxxansa tokkoon xumuruun hin danda'amu kan jiran Dr. Hirphoon dubbiin misoomichaa ammas maxxansa biroo kan gaafatu ta'uu dubbatu. However, chaapterii 18 akka barreessineerru chaapteriin 18 kun piroojeektii hojjetame 18 qabatee jira. Huge. Achiin boodaas baay'ee hojjetamee jira. Nu barreessaatu dhaqqabuu hin dandeenye ispiidii isaanii. Jarri kun yeroo isaan hojjetamuun beekamu inauguration every single day halkanii guyyaa hojjetan hin dhaqqabne ganaatti dabalamuu qaba. Edition 2 is very important. Mara isaa qabateera matsaaf jechuuf kitaabni kun mara isaa qabachuuf edition 2 edition 3 jedhaa deemuu malee kanaan xumuruu hin danda'u. Kutannoo hooggansa jijjiiramaan hojiileen misoomaa magaalaa Finfinneetti hojjetaman biyyoota guddinarra jiran miti biyyoonni dinagdeen badhaadhan kan irraa baratan ta'uu Dr. Hirphoo Qumbii fi Profeesar Saayiman Lii himaniiru. Koomitimentiin akkanaa kuniin uummanni biraatu kan irraa baratu. Afrikaa is possible Afrikaanis duranaa uduu akkana hojjattee jijjiirama guddaa fiddi jedhee yaada. Wagganaan akkanaa kun kana fida. Kan biraa immoo even western developed countries kamma kunoo bakkee an jiraadhu United Kingdom America kanneen isii olaalteetiin jettu isaanu kanarraa waan baratantu jira because humanity is number one. Amma namni kalaalu kaalaa kana wanti hojjetameeru ammoo keessaan ummata jijjiiru ka ummata jijjiiru kana namni argee hin jiru sani kan kitaaba irratti barreessinee jiru. Amma biyya alaa Manchester bakkeen magaalaan jiraadhutti kadhataan karaarra baay'eetu jira. Magaalaan jiraadhu magaala qabaataa. New York yoo deemte san caala argita. London yoo deemte san caala argita. Biyyi kun ammoo magaalli tun ammoo san jijjiiraatti feeding centeriin suniin waan nama dinqu namni wanti kadhaaf karaa ba'uuf hin jiru amma goree nyaachuu hin danda'u. You got to have a vision. But you got to turn it into reality. Yoo mul'ata qabaatte mul'aticha gara qabatamaatti jijjiiri. Sana gochuuf ammoo hooggansarraa kutannootu barbaadama. Garuu ammoo dhaggeeffachuus qabda. Kanaaf akkanatti fakkaatutti kantiibaan kan godhaa jiranis dhaggeeffachuu kanadha.